Nagaa fayyaanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos tokkummaan hafuura qulqulluu jaalalli Waaqayyoo Abbaa hunduma keessaniif haa baay'atu. Kam jirtu jaallatamuuf kabajamoo dhiiga gooftaan kan bitamtan qulqulloota biyya adda addaa jirtan hundumaaf nageenyi koo hafuuraa lafa jirtanittis naa qaqqabu jechaa. Kun Sami tuubii ofishaaliidha. Sagantaa torbanii isiniif dhiyaatu barumsa sagalee Waaqayyoo walitti fufiinsaan yeroo waliin barachaa jirrudha. Akkuma beekamu torbanoota darbanii waa'ee dhimma seeraa fi ayyaanaa wal bukkee qabnee barachaa turre. Macaafni qulqulluu waa'ee seeraa maal jedhannee ilaalaa turreerra. Amma immoo torbeerraa kaasnee waa'ee ayyaanaa waliin ilaalaa jirra. Ayyaana introduction yookaan akka itti seensaatti torbee darbe dubbachaa turreerra. Maal jechuu akka ta'e ayyaanni kun kennaa tolaa jechuu akka ta'e, kennaan tolaa immoo Waaqayyoo nama isa maxxanne yookaan nama isa kennuufiin hin barbaachifneef akka kenne Waaqayyoo toluma akkasitti kennaa isaa godhee akka nuuf laate karaa fayyinaa immoo akka arganne ilaalaa turreerra. Kanaaf ayyaana jechuun kennaa tolaa nama hin malleef kenname akka ta'e ilaalleerra. Roomee boqonnaa 3:23 irraa argachuu ni dandeessu. Ayyaanni dadhabbii fi xama'iinsa keenyaan kan argame osoo hin taane Waaqayyo karaa ilma isaa Yesuus Kiristoosiitiin namni akka ittiin fayyuuf karaa inni qopheesse akka ta'e gatii dadhabbii keenya akka hin taane Roomee boqonnaa 4:4 gubbaa irratti ni ka'a. Egaani dadhabbii fi kennaan garaagariidha inneerra yookaan miindaan garaagariidha. Miindaa kan jennu yookaan gatii dadhabbii tokko wanta hojjettanii gatii dadhabbii sana wanta isin argattan miindaa jedhama. Kennaan garuu akkumatti nama barbaaddan tokkoof kan isin laattanidha. Kennaan sun egaa nama sana ibsa osoo hin taane nama kennu sana ibsa jechuudha. Anatu kennaa tokko namaaf kenne yoo ta'e kennaan kenneef suni nama sana ibsa osoo hin taane ana isa kenneef ibsaa jechuudha. Kanaaf iyyuu ayyaanni beenyaa yookaan gatii dadhabbii osoo hin taane kennaa Waaqayyoo nama hin malleef nama cubbamaadhaaf karaa inni ittiin fayyu godhee kenne akka ta'e beekuun barbaachisaadha. Karaa isa tokkicha Waaqayyoo inni baay'ee qulqulluu fi qajeelaan nama isa baay'ee cubbamaa ta'etti ittiin dhiyaatudha jechuudha. Ayyaanni karaa isaa Waaqayyo qulqulluu ta'e, Waaqayyo inni qajeelaan, Waaqayyo inni gaariin, Waaqayyo inni waan hundumaa uume kuni nama isa baay'ee dadhabaa ta'e, nama isa cubbamaa ta'etti ittiin dhiyaatu ayyaanadha jechuudha. Kanaafuu Waaqayyoon arguu kan nuyi ittiin dandeenyu karaa amantii ayyaana Waaqayyootiin Waaqayyoon argina jechuudha. Eenyuyyuu ayyaana Waaqayyoo irratti Waaqayyoon arguu akka hin dandeenye beekamaadha. Kanaaf iyyuu ayyaanni maali jennee dhaabbannee torbee darbee gamanumaan namoonni nu hordoftanii bakka jirtanitti qophii darbee hundumaa akkasiin dudduubatti deebitanii barumsa kutaa darbee hordoftan jaalala gooftaa isin hubachiisna. Akkasumallee jaalala gooftaan isin beeksisa. Akkuma kanallee namoonni maatii haaraa nuuf hin ta'in jirtanii maatii nuuf taasisaniin jenna. Kallattiinumaan irra ayyaana jechuun maal jechuudha kan jedhu qabxii tokkoffaa jennee waliin ilaalla jechuudha. Ayyaana jechuun maal jechuudha kan jennee waan baay'ee waa ayyaanaa keenya irraa sagalee Waaqayyoo keessaa ayyaanni maali waan jedhu waliin ilaalla. Tokko ayyaana Waaqayyoo jechuun ulfina Waaqayyoo jechuudha. Ayyaana Waaqayyoo jechuun ulfina Waaqayyoo jechuudha. Ulfinni Waaqayyoo immoo Kiristoosidha jechuudha. Ayyaana Waaqayyoo jechuun maal jechuudha? Ulfina Waaqayyoo jechuudha. Ulfinni Waaqayyoo immoo eenyudha? Kiristoos Yesuusidha jechuudha. Roomee boqonnaa 5:2 irra nan dubbisa. Akkeedha. Karaa isaa ayyaana isaa amma mi'eeffachaa jirru kanatti amantiidhaan dhiyaachuu arganneera. Abdii ulfina Waaqayyoo irraa hirmaachuu keenyas gammachuudhaan hin himanna. Ameen. Karaa isaa ayyaana amma mi'eeffachaa jirru kanatti amantiidhaan dhiyaachuu arganneerra. Amma maal mi'eeffachaa jirra? Ayyaana mi'eeffachaa jirra jechuudha. Yeroo darbe isinii kaaseera sagalee Waaqayyoo gaafa yeroo waa'ee seeraa waliin barachaa turre. Egaa barri seeraa akka xumurame ayyaanni bara seeraa xumuree bara qobaatti barrumti nuyi amma keessa jirru kun bara ayyaanaa jedhame yookaan bara araaraa jedhame akka inni waamamu dubbannee turre. Kanaaf iyyuu macaafni qulqulluu maalidha? Karaa isa ayyaana isa amma mi'eeffachaa jirrudha. Amma inni mi'eeffachaa jirru kun Kiristoos Yesuus keenya maalidha? Ayyaanadha jechuudha. Ayyaanni kun immoo mi'a. Amantiidhaan itti dhiyaachuu arganneerra. Ayyaana kana immoo karaa nuyi ittiin argannu maali jennaa? Amantiidhaan jedha sagalee Waaqayyoo. Amantiin ergeete booddee ayyaanni kun immoo abdii ulfina Waaqayyootidha.
abdii ulfina waaqayyoo irraa hirmaachuu keenyas gammachuudhaan inni mannaa. Amma gaa inni nuyi irraa mi'eeffachaa jirru kun, inni nuyi itti hirmaachaa jirru kun amantiidhaan ayyaana inni nu arganne kuni abdii ulfina waaqayyoo waan ta'eef abdii ulfina waaqayyoo itti hirmaachuu keenya immoo gammachuudhaan inni mannaa. Namni gaafa ayyaanicha argatu, namni gaafa Kiristoosiin argatu, namni gaafa ulfina waaqayyoo argatu callisuu hin danda'u jechuudha. Kan inni dubbatu waa'ee Kiristoos, kan inni haasa'u waa'ee Kiristoos, ulfina waaqayyoo dubbata. Yeroo hundumaa keessaati kan dhiidhatu, yoo faarfate waa'ee ulfina waaqayyoo, yoo lallabe waa'ee ulfina waaqayyoo, yoo dubbate ulfina waaqayyoo, yeroo hundumaa namoonni ayyaanni waaqayyoo isaan guuteeru, yeroo hundumaa afaan isaanii keessaa kan ba'u maali yoo jettanii waa'ee ulfina waaqayyooti. Maaliif jennaan callisuu hin dandeenyudha waan ta'eef. Phaawulos sagalee kana irratti gaafa dubbatu abdii ulfina waaqayyoo irraa hirmaachuu keenya gammachuudhaan inni manna. Ayyaana waaqayyoo kanaan gaafa guutamnu hafuura gammachuudhaan guutamna jechuudha. Gammachuudhaan manna callisuu hin dandeenyu. Hin dubbanna rakkinni jiraachuu danda'a biyya lafaa irratti. Ayyaanichaan garuu ni maal qabna? Hafuura gammachuu qabna. Dhiphinni garaagaraa gadiirfamuun wantoonni garaagaraa jiraachuu danda'u addunyaa kana irratti. Addunyaa amma kee jiraachaa jiru kana keessatti. Garuu suma kee teenya ni maal qabna? Gammachuudhaan waa'ee ulfina waaqayyoo himanna jechuudha. Waa'ee rakkina keenyaa miti kan nu himannu ilaala. Abdii ulfina waaqayyoo irraa hirmaachuu keenyas gammachuudhaan himanna. Waa'ee mana nuu bitame, waa'ee fooqii wanta jireenya biyya lafaa kana irratti nuu ta'e miti kan nu himannu gammachuudha. Maal jennaa inni jalqabaaf inni olaanaa abdii ulfina waaqayyoo irraa hirmaachuu keenya. Ulfina waaqayyoo, ayyaana waaqayyoo mi'eeffachuu keenya maal goona? Gammachuudhaan himamuu qaba jechuudha. Kanaaf abboonni amantii ayyaana kana yookaan ulfina kana barbaadaa turaniiru. Museen waaqayyoon akkeetti ulfina kee na agarsiisi jedhee kadhachaa ture. Kadhanni Museen guddaan ulfina waaqayyoo arguun mee iddoo sana dubbifnee walumaan kutaa sanarraa yoo baranne gaarii ta'a. Ba'uu boqonnaa 33 lakkoofsa 18 irra seeru nan dubbisa. Seera ba'uu boqonnaa 33 18. Museen jireenya Musee gaafa ilaaltan waan baay'ee irraa barattu nan beeka. Waa'ee Musee hundumti keenya iyyuu beekna waan ta'eef waan xiqqoo si yaadachiisuu barbaada. Garuu macaafni qulqulluu kadhate Musee gara dhumaatti inni kadhate maali innee gaafa ilaallu baay'ees inni ba'a. Lakkoofsa 18 nan dubbisa laakkeedha. Maqaa Yesuusiin. Museen immoo adaraa ulfina kee na argisiisi jedhe. Waaqayyo immoo deebisee gaarummaa koo hundumaa fuula kee dura nan dabarsa. Ani si duratti maqaa koo waaqayyo jedhe nan hima. Namuma ani faara itti toluu barbaadutti faara nan tolu. Namuma ani araara itti agarsiisuu barbaadutti araara nan agarsiisa. Namni fuula koo argee jiraachuu hin danda'u. Waan hin dandeenyeefidha. Haleluuyaa. Ati fuula koo arguu hin dandeessu. Kunoo ana bira as iddoo kana kattaarra dhaabbadhu. Yeroo ulfinni koo darbuutti jiru holqa kattaa keessa sin kaa'a. Hamma ani darbuttis harka kootiin sin golbooba. Ani harka koo si dura nan fuudha. Ati immoo dugda koo in argita. Fuulli koo garuu hin argamu jedhee ameen. Baay'ee kan isin dhibu sagalee kana irratti Museen maal kadhata yoo ta'ani adaraa ulfina kee na agarsiisi jedhee kadhata. Ilaala Museen isa kana dura seera ba'uu boqonnaa 3 kaaftanii dinqii gurguddaa waaqayyo gochaa ture. Karaa Musee. Wanta Museen hin goone hin jiru amma boqonnaa 33 kanatti yoo ilaaltanii waaqayyo dinqii gurguddaa ittiin hojjechaa tureera Museedha. Galaana addaan hireera hin beektu. Dha'icha 10 kan sabii Israa'el ittiin ba'e biyya Gibxiitii karaa Museetii waaqayyo kan inni godhee ba'uu boqonnaa 12 gaafa dubbistanii lafa onaa keessatti kattaa kee bishaan yaaseera. Dinqiidha kuni tajaajila dinqiidha. Akkuma kanallee hin beelofne sabi sun jedheennaan mannaa waaqarraa akka harcaasu waaqayyoon kadhatee waaqayyo mannaa waaqarraa harcaaseera. Namoonni gungumanii waaqayyo irratti ka'anii namoonni baay'een gaafa isaan dhuman bofa fuudhee fannisee namoonni gara isaa ilaalanii akka fayyan godheera. Dinqii gurguddaadha waaqayyo kan inni hojjete. Garuu dinqii sanaaf hin kadhanne waaqayyo Museetti. Dinqii kana argeera bakka naan nageera hin jenne waaqayyoodha. Kadhata jabaa tokko kadhate Museen iddoo kanatti maal jennaa adaraa jedhe. Haleluuyaa. Adaraa ulfina kee na agarsiisi. Ilaala. Namni akka Musee
Waaqayyo itti fayyadame hin jiru baay'ee. Nama Waaqayyo harkaa lubee gabatee bidiru Waaqayyo harkaa fuudheedha. Nama seera Waaqayyo harkaa dhaabatee fuudheedha. Karaa ergamootaa nama Waaqayyo itti kenneedha. Dinqii amma kana ga'u surraa amma kana ga'u nama argeedha. Garuu dinqii baay'ee godhe. Raajii baay'ee raajee. Waan gurguddaa baay'een harka isaa keessatti ta'e. Ammayyuu garuu baqqaa kana booddee hin jenne. Baqqaan amma kana deemeera. Kana hundumaa hojjedheera. Nagaa baqqaan jenne waan tokko arguu barbaada. Bara baay'ee waan harka kee keessaa dhufu argeera. Bara baay'ee wanta ati hojjettu argeera. Bara baay'ees naan hojjetteetta. Dinqiin harka kee keessaa ba'u baay'ee dinqisiisaadha. Isa kana argeera. Amma garuu waan tokko barbaada. Waan harka kee keessaa ba'u osoo hin taane. Waan harka kee keessaa dhufu osoo hin taane. Si'uma isa waan dinqiin biraa ta'uun arguu barbaade. Haaleluyyaa. Museedhaaf dinqii gochuun obboloota ulfina Waaqayyoo arguu miti. Museedhaaf naaba diriirsuun ulfina Waaqayyoo arguu miti. Museedhaaf lafa onaa keetti kattaa kee bishaan yaasuun dinqii ta'uu dinqiin kun ta'uun isaaf ulfina Waaqayyoo arguu miti. Isaaf ulfina Waaqayyoo arguu jechuun Waaqayyoon isa dinqiin keessaa ba'u arguudha. Ulfinni Waaqayyoo dinqii caalu Museedhaaf maalidha yoo ta'an Waaqayyo isa dinqiin kee hafe arguudha. Museen dinqii baay'ee Waaqayyo tootti hojjetu irra dabarsee maal gaafata? Ulfina kee arguun barbaada. Irra dabarsee maal barbaada? Waaqayyo isa dinqiin kee hafe. Waaqayyo kadhata Musee kana gaafa argee bakka itti gammade. Yaa Musee amma fuula koo arguu hin dandeessu. Namni fuula koo argee jiraachuu hin danda'u. Haaleluyyaa. Namni na argee jiraachuu hin danda'u. Sagalee namatti toludha. Gaarummaa koo hundumaan fuula kee dura nan dabarsa. Anis duratti maqaan koo Waaqayyo jedhe. Haaleluyyaa. Nan waammadha. Akka maqaan koo Waaqayyo jedhee waamamu fuula kee duratti nan godha. Amma ana bira kattaatu jira. Kattaa isa na bira jiru kana keessa godhe. Ani immoo si dura nan darba. Gaafan darbu harka koodhaan sin kolbooba. Maaliif ennaan fuula Waaqayyoo argitee jiraachuu hin dandeessu waan ta'eef. Gaafan darbuutu jiru immoo holqa kattichaa kee sin ka'a. Eegaa holqa kattichaa kee. Kattaan sun garuu yeroo suma eenyu bukkee jira. Waaqayyo bira jira. Laala. Kunoo ana bira as iddoo kana kattaa irra dhaabbadhu. Kattaa dura jechuudha Waaqayyo bukkee. Kattaa Waaqayyo bukkee jiru kuni isa namoonni keessa galanii isa namoonni kee liqanii Waaqayyoon ittiin arganidha. As iddoo kana na bukkee kattaa irra dhaabbadhu eeggee booddee yeroo ulfinni koo darbuutu jiru. Holqa kattaa keessa sin ka'a. Maal kee holqa kattaa keessa sin ka'a. Amma ni darbuttis harka kootiin sin golbooba. Amma darbutti harka kootiin sin golbooba. Ani harka koo si duraa nan fuudha. Ati immoo dugda koo hin argita. Fuulli koo garuu hin argamu jedhe. Amma fuula koo arguu hin dandeessu. Kana kadhata gaarii na kadhatte. Kana waan cimaa kadhata gaarii kadhata cimaa na kadhatte kana yaa Musee. Kadhati kee kun baay'ee na dhibeera. Afameen jiru yoo ta'e waan hin akkeedda itti fakkaata dhugaama dubbachuuf. Waaqayyo kadhata Musee kanatti baay'ee gammade. Waan ati kadhatte kana siifan godha. Anaan arguu barbaada. Bara baay'ee waan harka koo kee ba'e argiteet. Bara baay'ee dinqii na kee saboo argiteet. Amma garuu naan arguu barbaada. Anis ofii qoomsatti agarsiisatti hin jedhe Waaqayyo. Amma na arguu hin dandeessu waan ta'eef amma kattaa keessi kaa'ede. Kattaan sun immoo Iyyasuus Kiristoosidha. Kattaan holqi kattaan inni kee taphate sun. Kattaa inni baruma baraan Waaqayyo abbaa bira nuuf ture sun. Kattaa inni durumaa kaasee Waaqayyo bira ture sun Kiristoosidha. Sagaleen Waaqayyo maalidha? Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa koratti jalqaba waan hundumaa dura maaltu ture? Sagalee ture. Sagalichi Waaqayyoon bira ture. Ilaala. Sagalichi ofii isaa Waaqayyoon ture. Waaqayyo immoo gaafa dubbatu kattaa koo kana naana bukkee jiru irraas dhaabbadhu ittiin jedhe. Kattaan inni sun immoo kattaan keenya inni dhugaan kakuu haaraa keessatti immoo Kiristoos akka ta'e sagalee Waaqayyo nu barsiisa waan ta'eef. Waaqayyo deebii kadhata Musee kanan kennee wangeela Maatewos boqonnaa 17 lakkoofsa 7 gaafa dubbiftanii Waaqayyo kadhata Musee kana deebise. Maal godhe kattaa keessa dhoofseeti kaa'ee gaafa gooftaa Yesuus Kiristoos ulfinni Waaqayyo gaafa mul'atu gara ilmaan namootaatti ulfinni Waaqayyo gaafa dhufu. Waaqayyo nama ta'ee gaafa dhufu. Inni ulfina Waaqayyo. Haaleluyyaa. Inni Waaqayyoon akkuma jirutti ilmaan namootaatti mul'isuu danda'u.
Kaleen gadda Waaqayyoon arguu hin danda'u Museen maaliif namni Waaqayyoon argee jiraachuu hin danda'u waan ta'eef. Har'a garuu karaasaa akkuma Museen katticha kee Waaqayyoon arge karasaa Waaqayyoon arguu akka dandeenyuuf inni Waaqayyo abbaa uumamuu biyya lafaa dura yaadaan nuu qabe guyyichi yerichi gaafa ga'e gaafa murame immoo fidee dhiyeesse biyya lafaatti. Gaafa mul'atu maal godhennaan katticha kee mul'ise Waaqayyo. Gaafa Yesuus Kiristoos biyya lafaa kana ol fedhe deebi'ee ulfina isaa namoota sadiitti agarsiisuuf ol ba'e. Ergamoota kee Yaaqoob, Phexrosii fi Yohaannis ulfina isaa gaafa itti agarsiisuuf gaaricha irratti ol ba'u Musee fi Eliyaas dhufanii dhaabbatan. Haalleluuyaa. Musee fi Eliyaas maal kana ta'e waan ta'eef ulfina si arguu hin barbaade. Eenyu si'umaa hin arguu barbaade Museen. Museef maaltu hafe? Har'atuu dinqiima Museen baay'ee isaa hojjete dhiisaa. Dinqiima Museen hojjete sana keessaa utuu dinqiin tokko nuun hojjetamte nuyi amma kanatti akkasiin kadhannaa. Har'a kanatti keenya maal fakkaata laani? Obboloo tokko dinqiin harka Waaqayyoo keessaa ba'a. Waaqayyoo isa harka Waaqayyoo keessaa ba'u callumanne akka nuyi eeggannu hin barbaadu. Maal jennaan? Isuma dinqiin keessaa ba'u Waaqayyoon akka nuyi arginu barbaada. Museeni dinqiin harka Waaqayyoo harkaa akka ba'u beeka. Waan harka kee keessaa ba'u miti kan hin barbaadu ta'e Museedha Waaqayyoodha. Wanta harka kee keessaa ba'u osoo hin taane kan inni barbaadu si'uma isa dinqiin keessaa ba'u arguu barbaada bakka. Dinqii baay'ee argeera. Dhangeenye garuu isa dinqiin keessaa ba'u arguu barbaada. Gaafa Waaqayyo ulfina isaatiin bifa ulfina isaatiin dhufee mul'atu Museen qabbane dhufee gooftaa wajjin dhaabatee haasa'utti ka'e. Waaqayyo waa sagalee dudduuba koo argita ittiin jedheera waan ta'eef. Dudduuba koo argita Waaqayyo jechuun maanni booda argita jechuun yeroo ani biyya lafaa irratti mul'atu Waaqayyo karoora waaqa karooraati waan ta'eef Kiristoos bifa ulfina Waaqayyoodhaan inni namatti hin argamne ittiin namatti mul'atu waan ta'eef. Bifa ulfina Waaqayyo namootatti ittiin mul'atu waan ta'eef sun qabamee jira waan ta'eef booddee yeroo ani nama ta'ee dhufu yeroo ilmi koo nama ta'ee dhufu bifa ulfina waaqummaa yeroo inni dhufu argitatti jedhe Waaqayyo waadaa seeniif akkuma jedhe Waaqayyo waadaa isaa raawwateef. Bifa ulfina isaatii gaafa inni bartoota isaa keessaa nama sadii fuudhee itti agarsiisuuf gaafa inni ba'u katabannaan Musee fi Eliyaas hin dhufan. Maal qaba waan ta'eef waadaa qaba waan ta'eef Museen ulfina Waaqayyoon arguu barbaade waan ta'eef ulfina keen arguu barbaade waan ta'eef Waaqayyo waadaa galeeraaf waan ta'eef. Dhufee ulfina Waaqayyo arge Kiristoosin arginu wajjin. Bartoota warra jiru sana wajjin warra sadan sana bartoonni guutummaatti hin argine ulfina bifa sana. Namoota sadii duwwittiitu yeroo carraa sana argate. Nama sadii duwwittiitti kan inni agarsiise gooftaan. Gaafa ilaalanii Phexros neef wallaalee keede yaa gooftaa iddoo kanatti argamuun keenya akkam namatti tola. Asitti iddoo kanatti godoo sadii ni ijaarra. Tokko siif, tokko Eliyaasiif, tokko Museef ni ijaarre. Sun kun sadaniyyuu waan dhiigoo qaba. Tokko as keessatti waa inni ilaallu namni ulfina Waaqayyoo arge waa ofii isaatii dhiisa. Iddoo sanatti namni argameeru nama sadii qofa miti. Nama jiraadha. Garuu waa'ee ofii isaatii hin dubbanne godoo tokko jedhee waa'ee wajjin jiru hin dubbanne Eliyaasiif raajota fedhe. Eliyaas jechuun raajota bakka bu'a. Museen seera bakka bu'a. Kiristoosii fedhe. Kiristoos immoo ayyaanaaf dhugaa bakka bu'a. Kanaaf iyyuu ayyaanaaf dhugaa kan bakka bu'u eenyudha? Yesuus Kiristoosidha. Godoo sadii ijaarraa godoo sadii ijaarra jechuun maal jechuudha? Raajonni maal akka fakkaatan kakuu mo'aa keessatti keessumaa raajonni saba Israa'eliin kan keessa waan ta'eef iddoo guddaa qabu. Raajonni kakuu haaraaf kakuu mo'aa garaagariidha waan ta'eef. Raajota kanaaf tokkoon sagannaa Museedhaafis seera bakka bu'eera seeraafis hin furannaa ayyaana sadansaa walitti qabannee furannaa Waaqayyo abbaan dhaabitti jedhee jennaan warri sun gaaddidduudha waan ta'aniif isaanii yeroo hojii bara hojii kan isaanii xumuraniiru sirna walirkaa fuudhiinsa hojii gaggeessuu dhufan. Dhufanii gooftaa isheetti kennaniiti kan bara keenya xumurreeranii kana booddee kan keeti situtti bufa kana booddee isaan hin deeban. Gaafa olti ilaalu isaan sokkanii kan dhaabatee hafe Kiristoos qofan. Kiristoos inni dhaabatee hafe kun immoo ayyaanichadha ulfinichadha. Obboloota ko har'a maaltu barbaadaa jiranii? Har'a maal kadhachaa jirra? Kadhati keenya har'aa maalidha? Wanta harka Waaqayyoo keessaa ba'uu barbaadna moo fuuluma Waaqayyoo barbaadaa jirra?
dinqii kadhachaa irra moo dinqii akka Waaqayyo nuu godhu kadhachaa irra moo Waaqayyo isa dinqiin kee haa ba'u arguudhaaf kadhachaa irra laa. Isa kanas ni bal'isa. Ulfina Waaqayyoo barbaada. Ana garuu Kiristoos inni ulfina Waaqayyoo ta'e sun nu gidduu jira. Ganaa dinqii kadhachuu osoo hin taane hangafa dinqiisa ta'e akka nuyi arginu barbaada Gooftaan. Hangafa dinqiisa ta'e wanta hundumtuu isa kee haa ba'u akka arginu barbaada. Dhaloonni har'aa garuu maal barbaada yoo ta'an dhaloonni har'aa ulfina Waaqayyoo osoo hin taane dinqiidha kan inni barbaadu. Dhaloota dinqii barbaada. Dhaloota Waaqayyoon dhiise wanta Waaqayyo harkaa ba'u barbaadudha dhaloonni amma baay'een isaa. Gooftaan nu haa gargaaru. Dhaloota akkasiin immoo Waaqayyo maal jedha kan jedhu torbee dhuftu laala. Waaqayyo dhaloota ulfina isaa dhiise dinqii barbaaduun maal jedha kan jedhu torbee dhuftu waliin yeroo itti ilaallu ta'a jechuudha. Gooftaa isin haa eebbisu. Gaaffii yaada qabdan hundumaa nu barreessuu nu kaa'uu dandeessu. Waan nu hordoftaniif kabajamaa ulfaataa. Shaaloom.